ummanni baree jira alhamdulillah rabbil alamin kaayyoon tiyyatana buufaa ta'uu isaa baranii jiran galaanni inni fidu tokko hin jiru galaanni inni fidu deemu tokko hin jiru jechuudha amma galaanarraa maalitti utaale nikuleera maybe ititun amma nikuleera barbaaddi biyya tana nikuleera barbaachisa moo hospitaala barbaachisa biyya tana karaa galaanaati moo karaa ispaaltii barbaachisa hulaa galaanaati moo hulaa gartee karaa ispaaltii barbaachisa meenaa biyya hospitaala gaariin qabna biyya hospitaaluma sanuu hanguma qabdu sanuu tajaajila sirri kennuu hin dandeenye jarumachi keessa taa'u doktoroota saniifuu bayii gaarii baaftee qalbi takkaan durgoo gaarii kafaltee fi duutii isaan irratti gartee waan isaan madaalaa overtaayimii hunda kafaltee fi hospitaalummaan hanga jiru sunuu ummata tajaajiluu hin dandeessisiin irratti si gale mee kanaaf nikuleera jaartame enerjii nikuleera nageenyaa jaarraa si gale mee karaadhamoo mana barnootaati moo mana buufata fayyaati moo mee nikuleeraa duursame ajanduma jijjiiru amma ajandaa galaana diimaa nama irraanfachiisuu fi nikuleeraan asbaanii nikuleera jaaru yaana maarra jaaru yaana adeero kun yaada gaafa mallasfaa lafa kaame kan inni oofu jiru YouTube irra dhaytanii barbaaduu dandeessan viidiyoo barbaadaatiin jira isiniif hin asbaasu wanni inni haaree fidee biyya tanaa wanna godhachuu hin jirtu saniifuu ummanni keenya nama maraatee wajji maraachuun isin irra hin jiru nama dantaatee hin qabne wajjiin dantaatee gurguruun sirra hin jiru maaltu si barbaachisa kana hunda wanniin siyaasee tokkummaa kee jabeeffadhu wabootee dhageeffadhu dhugaan siima arra nama lubbuu sii kennuu jira arra raayyaa ittisaa keessa ilmaan keetii jira ilmaan kee qunnam hattuun tun akkatti gatii harkatturra qophaa'e tokko yoo dhufee hayyama keetiin ala gartee akka bakka san qabachuu hin dandeenyetti if qopheessi beekadhu arra amaaraa fi tigreen arra wal ta'ee wajji lolu jiru kun lola seenaa osoo hin taane lola viidiyoo lafa jiru kan namni gudeedame finfinnee keessa jiru kan namni buqqifame waldaa keessa jiru walii galanii wajji lolu jiranii jechuudha anaa fi ati maal godhan hayyoota keenya jalaa nu baasuudhaaf akkanaa fi ati hayyoota keenya dhageeffanne akkanaa fi ati gartee waboo keenya dhageeffanne nu godhuuf maal godha bar diina seenaatii wajji gartee diina seenaatii wajji wal ta'aniiti diina seenaa lafa qabsiisuu deemanii diinni abiyyii caalanii jira dhugatti diina seenaa nuti seenarraa dhageenya diinummaa abiyyii garuu ijateenyaan garree jechuudha diina ijaan garte moo kan diina seenaa dursa ummanni keenya wanniif gaafachuu qabu jarammoo hayyoonni isaanii akka wal ta'an irratti hojjetanii jechuudha warra hayyoota isaanii irratti olola oofullee if keessaa xaraganii jechuudha saniini wal ta'anii jechuudha nuti garuu warra hayyoota keenya irratti abbootiin qabeenya keenyaa faarsee bulaa biteeti akka jaawar arrabsan akka marroo xiqqeessan godhaa jechuudha abbootiin siyaasaa gartee gujjaab jeeti warra marroo xiqqeessuu fi warra jaawar arrabsu warra taayyee xiqqeessuuf eegumsa godhaa jechuudha abbootiin aangoo abbootiin qabeenyaa immoo akka gartee warri jaawar xiqqeessuu fi warri hayyoota keenya xiqqeessu kun warri gartee waboo xiqqeessu kun akkam beeloyne gartee baay'ataan duuba dhaabbataa jechuudha saniifuu amma meelaala wanni feemasii fiin jettu tanii nammaqaatti baase ta afaan dheerattu ta sammuu duwwaatun ta sammuu qullaatun mee takkuma sii ta ummataa sagalee taatu arge takkuma sii ta ummataa sagalee taatu maaliif ichii faayidaa harkatti warra PP deeggaruu biraayis faayidaa barbaaddi
warra gartee mootummaa mormuu biraayis faayidaa barbaaddi. Isin faayidaa isii jiddu galeessa godhattee deemti jechuudha. Amma maal eegalannumaatu dur bar nafxanyaa fi Oromoo wajji taphachuu deema jaawarfaan isaa galatoomanii hayyoonni keenya gabbeeti lakkii diinni keenya abiyyi malee nafxanyaan diina keenyaa miti amaarri diina keenya obboleeyyan keenyaa jennaan ta amaaraatu lash taanaan amma maal godhan asab sababeeffataniiti eeltiraa wajji malee taphnin ta'u malaalami bar Oromoon nama waan wallaaltuu tana jalatti siistama si arkuu dadhabee bar meenaa himaami amma eeltiraa wajji maaliif asabii fi maarree galaana diimaa kana sheeyxaantichi dubbii oowiseemi gartee warra asabii fi warra maarree jedhaniiti si gale kana iddutti kanaan geema taphachuu barbaadanii jechuudha si gale mee yaa saba koo dammaqa warri immoo ajandaa ummataa kana jijjiiruu barbaadan isin laalaa jirra isin hordofaa jirra gatii keessan numa argattan guyya tokko warri arra ummata keenyarra sagalee ta'u jirtan warri arra ummata keenya fixu gartee faarsitanii ol baatanii gartee kanaa jecha nama arrabsaa jirtan rabbilleen isinirraa kafaluu ta'a oromolleen isinirraa kafaluu ta'e tana gurra isin calawu wanni nuti isin kadhan ummata keenyaa sagalee akka isin taatanillee barbaannu ajandaa ummata keenyaa jijjiiruudhaaf hiyyaadina ajandaa ummata keenya gartee ummanni keenya akka sagaleen harkanne sagaleen isaanii akka ukkaamamtu ajandaa jijjiiruuf saba gartee naannoon qooduuf saba gandaan qooduuf sigale ajandaa keenya gartee jijjiiruudhaaf hiyyaalina jijjiiruuf yaaltanillee isinitti hin dhiifnu jechuudha kanaa booda walii kutanne jechuudha tiktook irratti inni baana feesbuuk irratti inni baana jechuudha khara isin deemtan goda isin deemtan hunda isin jala deemnee ummata keenyarraa arraba keessan dheera sammuu teessan qullaa qaqqabnaa jechuudha sigale saniifu dhaabbadhaa ummata keenyarraa warroottan ammoo fannoo dhufuu deema jettu si haa fannisu adeero arraba woboon finfinneen marsee taa'u jira fannoo miti ameerikaa marii wobootiin ala finfinnee seenuu danda'u bararra qaldi gootaas bar piippiin akkana godhatutuun buraayyuun dhayitu bara dundiinaa laga xaafoon dhuftu bar laga daadhiin dhayitu bar sodaa wobooti so osoo kan qabdu muka beekan dawaan seeyanii jette oromoo muka beekan dawaan seeyanii jette marroo dirribaa waan beeytaniif wayii hoogganaa waraanaa isinif fakkaata fildi marshaal wayii isinif fakkaata fildi marshaal wayii isinif fakkaata marroo baraan fildi marshaalummaa marroo fiin kenne nama guyyaa oromoon guutuun lakkii bilisoomne jettu hin bilisoomne jee waraana gartee jaarratee oromummaa arra nutilleen dhaqqabanne tana dandamachiise marroo dirribaati aboo bilisoomne beeyma gan jette jaldeeysaa fi maaliin bilisoomsaa haga isin nama deebitanii barnu baana bar numaa jaldeeysa bineensa ta'e bargaaba haga isin nama deebitanitti isaan bilisoomsa jeen nu bilisoomse jechuudha oromummaan arraa haasofnu tun oromiyaan arraa haasofnu tun kilaastara ciruu haatee baro viidiyoo kilaastara wallaggi pirezidaantii biroo wallo pirezidaantii biroo iluun pirezidaantii biroo jimma pirezidaantii biroo harargeen pirezidaantii biroo biyya nu godhuu ka'ee bar kilaastara nu ciruu ka'ee bar marroo dirribaa baraaree nama gartee osoo nuti waan harki san osoo qabduuti san tuffattee sigale way fannoon nu dhufuu deema way maarreen nu dhufuu deema fannoon bar ummata isaaniitu hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenya oggii wal ta'uu deemu olola irratti noofirre way ummanni amaaraa guutuu bee mari'atu garteeti warruma akka jaawar kana illiitota keenya warruma akka milkeessaa kana warruma akka taayyee danda'a kana warruma akka itti aanaa haftee warra akka sheekaa butaa kana ka gartee ummanni dhaga'u kana bahee wal mari'atee bar
tokkummaa uummatee Tigree wajjin tokkummaa uummate. Hayyoonni keenyaa tokkummaa uumuu jira. Ololatti ooftu dhiisire. Yokka Oromoon tokkoon barbaadde, yokka Oromoon hundaa'u barbaadde Jaawar arrabsitu dhiisire. Jaawarii deeggara qaba. Marroo arrabsitu dhiisire. Marroon deeggara qaba. Daawwit arrabsitu dhiisire. Daawwitii deeggara qaba. Mararaa arrabsitu dhiisire. Mararaanis gartee wanna qaba jechuudha. Deeggarsa qaba jechuudha. So gosummaan asii nama waliin naqaa. Gandummaan asii kana godhaa. Nuti Harargeen akkana jechaa. Nuti Arsiin akkana jechaa. Nuti Wallaggi akkana jechaa. Qooma waliin dhawachaa. Hay diinni ati waliin dhooytu eessa jira jechuudha. Diinni ati waliin dhooytu eessa jira jechuudha. Maa walitti jibna? Maa walitti jibna? Maa wal sossobna? Jara kana hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenyaas wal ta'u jira olola irratti oofin. Jaawar Mahammad hoogganaa fannooti jechaa jirta bar kijibdu. Hoogganaan fannoo Abiyyi Ahmad. Ka fannoo baay'ata baasee jaare Abiyyi. Ka arrallee ijoollee ficcisiisu jiru Abiyyi. Ummanni keenyaas ustaniituma harka marattaniin taa'ina ijoolleen teenya eessa jirti jaa gaafadha. Warri raayyaa ittisa kaninaan maqaasaa raayyaa hirrisa biyyaa jeetti baase kana raayyaa ittisa biyyaatiin kamaalii miti raayyaa hirrisa biyyaa kan ummata keenyaan hirrisuudhaaf ummata keenyaan dhukkeessuu hidhakkan raayyaa hirrisa biyyaa kana warri gartee ijoolleen teessan raayyaa hirrisa biyyaa kana isinirraa fuudhaman ijoolleen teenya tan amma duroof guurtan eessa jirti jaa gaafadha please. Duuteen awwaallanne boonyee du'aa hin gooneef madaawee wallaannanne ijoolleen teenya eessa jirti jiraatee sagalee isaan dhageenye eessa jirti jaa gaafadha. Sigale yoo duutee boochee awwaallatta yoo jiraatee gurgurattee wallaannatta yoo lubbuun kan jiraatu taate dawwaltee sagalee isaa dhageessee boqottaa jechuudha. Kana sadeen keessa waan hin jirre osoon ka du'e sitti himin osoon ka du'eef gaddan labsin ka jiru fuudhee yuunivarsiitii laqaaqee fuudhee amma ijoollee poostii Jaawariis godhaa jiru anillee godhaa jiru harkaa jirtanii ijoollee baadiyyaarraa dhuftee magaalaa kireeffattee ganti gartee ooyiruu hanga qaburraa haga tokko gurguree barsiifachaa jiru dirqamaan qabanii oofu jiranii jechuudha. Namni dirqamaan dhaqee sii lolu hin jiru. Namni dirqamaan qawwee dura dhaabbatu hin jiru. Amansiisu qabda. Raayyaa ittisaa nama godhuudhaaf gartee siyaasaa hojjettee nama kana amansiisu qabda. Kaayyoo lolaniif san ummatatti himuu qabda. Kaayyoo du'aniif kana ummata barsiisu qabda. Kaayyoo namni raayyaa ittisaa ta'uuf ummata barsiisu qabda jechuudha. Akkanumatti namni ibidda yaa'ee siin lolu. Amma woboo namni kadhatee seena. Maaliif Oromiyaan bilisoomsa. Jiraadhu Oromiyaan bilisoomsa. Duu gartee Oromoo sabboonummaadhaan na yaadata Rabbiilleen jannata naa kenna. Haqa kiyyaafiin du'ee jechuuf lola namni. Memma lola qaallicha sheexaantichaa kana maaliif lola? Kaayyoo maaliif lolame? Lola keeysoo. Amaaraa wajji asii biyya bulchaa, Amaaraa wajji asii foon murachaati, Amaaraa dhayiisiin jaa. Aboo Daani'el Kibrat maali hoggeeti jetteen? Daani'el Kibrat abaluu siin deebisu. Bobaa jalatti isa qabateeti zamane kaasee dhayiisiin jaa. Saniifuu uummanni keenya ilmi kiyya eessi jira jettanii gaafachuu qabdan. Ammaasii tamaayyitaniin isiniif uummanni keenya rakkachaa jira. Buusii adda addaatiin rakkisaa jira. Nama wayii tokkootu magaalaa wanti baddeessarraa wal dubbifne ganamaa. Haadha teenya takkaatu jimaa waa xiqqoo qabatee dhufe. Kaantibaan magaalaa baddeessaa dhaabbateeti qaraxa qarshii 20 kafali jaanii. Bar jimaa haqaaraan geenye bar. Obboleeyyan kiyya. Barni gurgura yaa ilma kiyyaniin gurguradhaan irraa dhaab. Waan itti gurgurame hunda siifiin kennaadhaaf osoo hin jettu as kenni jee jimaa facaaftee yeree duratti. Uummanni keenya sadarkaa tanarra jira. Feetu gurguradhu feetuun gurguratin. Re'ee tana yoo qabdee magaalaa fidde hafidees
qaraxa kafalta re'een tun feetuun bitamin feetu haa bitamtu qaraxa kafalta kabitullee ni kafala dinnichaa xiqqaa tokko yoo qabattee fidde feetuun gurgurin feetu hangatti gurguramuun beeku bar qaraxaas kennii siin jedha aanan qadaada keessan nayxee yoo fidde qaraxaas kennii siin jedha obboleeyyan kiyya yooniin sobe isin kun warri biyya arkuttiin jira warri na laaltan kun sobdinaan jedha wanni kun ammaas oromuma qofarra geggeeffame Tigraay gibira kafalaan jirtu amaarri kafalaan jiru even khara wallaggaa kana khara waboon sirri keessa sossootu namni gibira gaafataa jiru ummata Harargee fi Jimmaa fi Arsii kana qiyaamumaa qabatu jira jechuudha sigale qiyaamaa qabatu jira jechuudha ummanni keenya kana keessa jira jechuudha sigale ummanni keenya kana keessa jira jechuudha warri gartee mootummaa kanarra faarsitan wallahi abaarsa kee booha haadha teenyaa sanirra abaarsa ummata kanarraa hunaftanii jechuudha namni jiidha qabdan namni dhiiga namummaa qabdan rabbii keessan sodaadha mootummaa kana godhu kan ummata kana godhu jiru kana ummata irratti hin faarsinaa yoo rabbi sodaattan yoo rabbi sodaattan hin sobne wallahi thank you dhugaaqii ani waan laal information lafarra jiru malee kijiba kanumatti naaso sani baay'ee isin jaalata sheekkaa butaati baay'ee isin kabaja sagantaatti aantu nanga wali jechaanu ummata keenyaaf deeggarsa godha warri deeggarsa kana guurtanis ummata keenya gartee waan barbaachisaa godhaa fi waan gartee ummata humneeysa ummata hidhachiisa oromoon gartee qophaa'u qabdi warri gartee jiddugala jirtanis daangaa waan dhiiga gartee cinaasanii gannaqamuuni farshoo finfinnee keessaa dhugu jirta mataa keetitti himi dhiiga baalee gannaqamuuni adaamaa keessaa farshoo dhugu jirta lubbuu teetitti himi dhiiga gartee wallagga daangarra gannaqamu jiruuni sigale goliisoo sigale ichi gannaqamu jiruuni gartee bishooftuu keessa teessee farshoo dhugdaa itti himi baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya nagannaa jiraadha